Video kiyya kana Feeruuzaa Biraan Nagaa jechuudha. Haadha mana Arafaat Biraan Nagaa aadaa kam keessatti, sirna kam keessatti, biyya kam keessatti dubartiin nikaa qabdu dhiira biraatitti heerumti. Gaafi addaa sirraa qaba kun gaafi keeti. Inni lammaffaan wanni ani jechuu barbaadu Arafeet jechuudha. Ati dhaamsa guddaan ani si dhaamu tokko saraaha isuma dhugaa jala muree viidiyoo kana guutuu isaa akka dhageeffattu abdii sirraa qaba jechuudha. Dhaamsa isa dhumaa si dhaamu, dhaamsa faayidaa keetii si dhaamu. Dhaamsaan si dhaamu kan immoo haadha manaa keetiifis siifillee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fayyaa keessan isiniin jecha anillee naga kootti alhamdulillah galata rabbii. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanaalii kiyyaa kan taatan video kenna hamma dandeettanitti like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, yaada keessan hamma barbaadanitti kennadhaa jechuudha. Dubartii Islaamaa takka dhiisate, dubartiin maan takka tammattamiitu utuu abbaa manaa qabdu dhiira biraa biraan deemtu, odoo ilma qabdu, odoo nikaa abbaa manaa isaa qabdu. Atiin tuni nama intala muslimaa takka billaa aleeki. Isaan gargar baate yeroo mirga qabdu. Dirqamaan namni abbaa manaa kee wajji taa'e seen jedhu jiru. Abbaa manaa keetillee yoo ati jaalala isaan qabamne faayidaa isaan qabdu. Tokko jechuudha. Tokkoffaa Feeruuzaa dhaamsanii dhaamu ati dubartii Islaamaa takka taate abbaa manaa keetii mana dalagaatiin ala. Wallahi akka shari'aa Islaamatitti dubartiin takka mana isiitii yoo ba'uun hin heeyyamu jechuudha. Garuu immoo rakkoon keenya nu baasee, maatii keenya biraa nu baasee, abbaa manaa keenya biraa nu baasee mana namaa dalagachuun uf jijjiiruu fi maatii keessan jijjiiruudha. Dhugumatti gurbaan kun akka jaalala siif qabu ijoollee isaa otoo namatti hin kennin qabee biyya galchee ibsitti deebi'uun akka kabaja see qabu beektaa? Kabaja guddaa see qaba. Inni nama biyya keessatti dhalaa warqee fakkaattu fuudhee nama jiraatu danda'u. Bifa maaltu itti hafe? Amalaa maaltu itti hafe? Atiin tun jechuudha kun dhaamsa kee akka Feeruuzaati. Atiin tun isa kana gattee isa kan barbaadda. Dhiirri yoo amala qabaate dubartiitu deeffata. Dhiirri yoo loltuu taate dubartiitu kasumfatee ufitti madaksee haala amala isiitiin nama sanii jaalala kennite. Mucaan kun dhugumatti dhibbaan dhibbatti akka jaalala siif qabu hin beektu malee jaalala siif qaba. Dhiira jechuun dhiira duuba nama jaalatu waa'ee kan kee dubbattuudha jechuudha. Dhiira sirratti si jaaladha jetturra dhiira abbaa manaa kee kun dhugumaan arafee moo eenyu dhugumatti arfeetuu hedduu takka si jaalata. Gaafii naa dhiyeessa. Risaalantu yoo isaas bira geettu taate jechuudha. Feeruuzaadhaan. Gaafa tokko yuutuubii kee jala seenee viidiyoon hojjedhu kana ilaalee munaa ati abbaa manaa hin qabdaa. Ani haadha manaa qabaa. Akkaan jaaladhu jedhe hedduu takka na gammachiise. Nama san baay'ee dinqisiifadhe. Maaliif jaalala siif qabu san ibsuun isaa waan guddaa. Dhiironni tokko tokko haadha manaa isaanii yoo isii biraa malee kan ibsantu jira. Ati mootu mucaa kana itti gaafte. Sirri ijoollummaa ni qabaa. Dubartiin gisee amma dhiirota jajjaba barbaaddee dhiirota yaada qabnu. Mucaan nama dhiirota jajjaba sanii olitti jiru. Nama yaada qabu. Ilmoo isaa galchaa dhiisee harka ofiitiin ka'ee bishaan kana deeme galchisitti deebi'uun kun kabaja guddaadha. Silaa utoo dubartii biraa taate isa kana miila dhiixxee mataarratti yaalaa taqabda waliin dalagattanii uf jijjiiruu qabda. Malee yeroo rakkoon kan ka'e yeroo inni biyya jiru ati nama isa wajjin jiraachuu dandeetta. Ati nama isa akkumatti jaalala si dhufu akkumatti kaleessa inni si biraa deeme haadha oduu hin taane rakkoon kee utoo abbaan manaa kee jiru nama wajjin kana wajjin haasaa akkana qabu. Dubartiin akkana gaafa waa balleessitu sababa tokkoon dhalatti bultii isii keessaa baate. Sababni bultii isiin keessaa baatu maa inni isheen jechuudha. Gaafa abbaa manaa isii deeme nama waa balleessu. Gaafa kana mootuyyuu dhiphinni sammuutti itti dhufa. Fakkeenyaaf mafudhaa namni tokko gaafa nama ajjeesee jedhe. Wallaahi billaa gaafa nama ajjeese hirriban argatu hanga lubbuun isaa sun jirtu. Inni jalqaba. Isin galee kanaaf dubartiin kun balleessaa waa balleessite sanitti erga abbaan manaa ishee biyya kuute hammasumatti hangamitti heerumuu dandeetti. Himmoo odoo nikaa namaatiin maaltu nama bira si fide. Tokkoffaa dubartiiwwan eeggachuu abbaa kee, haadha kee, obboleessa kee, gosa kee. Inni kana eeggatamuu qaba jechuudha. Isa wanna gara rabbiitiif ganaa namaatii irrallee hin jaalatamne
dubartii islaamaa takka dhiisee dubartii tamurraayyuu duba uuma nikaa qabaachuu dhiise nikaa waan dhalaatii waan akkasii dalaguun haraama. Garuu ati akkamitti gocha kana raawwatte. Lammaffaa dhaamsi sarahaa an isin dhaamu araafee maqaan isaanii ulfaata. Dhaamsi an isaa dhaamu viidiyoo kee kana amma dhumaatti dhaggeeffadhu. Dhaamsa sii dhaama. Ati nama gaariidha. Dhugumatti dhibbatti arafeetu nama gaariidha. Si beeka. Qaamanis si beekuu baadhu hojii keetii irratti si beekaa viidiyoo kee irratti si argata. Ilma namaa bargaarummaan nama fuula isaatirraa beeksisa. Kanaaf dhaamsa an si dhaamu ati haati manaa kee yoo si gattee deemte haati manaa kee na gattee deemteettee harka kee shanan kanaa waan balleessin. Tokkoffaa gurbaa isii fuudhe san nasbee isa baasuuf hin deemini takka naa qabadhu. Lammaffaa ishee san gaafa dhugaa jirtu sitti himatte yoo dandeetti araarfadhu. Yoo dadhabde rakkoo tokko isirraa hin geenye lama naa qabadhu. Sadaffaa mucaa haboo isii yookiin adaadaa ishee san rakkoo tokko irraa hin geenye qabi. Sadii wantiin akka hiriyummaa takkaatti akka yaada kiyyaatti si dhaamu jaroota kana sadiin hin raawwatin. Dubartiin takka gaafa nama gattee deemte dubartii caaltutu si dhufuu danda'a. Ka ishee kana caaltu si dhufuu danda'a. Ati immoo hojii keetii fi ilmaan kee guddifadhu. Isheen har'a si gattee deemte tuni boru dhiiga boottee nadeeffadhu siin jechuu jirti. Garuu lakkaftee bakka biraa seentee ni ulfaata. Si gattee deemte sitti gaftee deemte balleessan jiraatu balleessa jira jettee hiriyaa keetiitti simachuudha. Balleessa kana waan akkana balleesseettee simachuun mirga isiiti. Sirraa argatti gaafa sitti gaftee deemte waan taateef waan sitti gaftee deemteef wallaahi hin agarta jechuudha. Arfee isheen imimmaan boottee si kadhachuu jirti. Imimmaan bo'uun ishee hin hafu. Namni jireenya namaa keessa seenu abbaan manaa isii biyya galee nama jabeessuu qabu hojii kee irratti jabaadhu jedhee nama gorsu malee kootu guyyama takka lama wal arganii wajjin jiraatanii kootu si jaaladha jechuun jaalala gonkumaan taate. Bultii isii laaqee bultii isii diigee akka isiin bittinnoofte akka isiin mucaa kana wajjillee akka abbaa manaa isii wajjis hin jiraanne akka ofii isiitillee jireenya gaarii hin jiraanne isii godha jechuudha namichoon sun jechuudha. Dubartoonni akkamitti sammuun keessan takkamaa dhudhu abbaa manaa qabdan dhiira biraatee isinii banamti. Kuni dubbii fokkisaadha. Kuni dubbii hamaadha. Kuni abadan gadi nama seenu waan gadi nama seenuu hin qabne waan asirra gad nama tarre. Ijoolleen tokko koomantii jalatti maal jedhu nasbee isii kabaasanii yookiin immoo qaajjeesaniidha. Sirriidha. Akkamitti hin jira dubartiin takka abbaa manaa isiitiin ala gaafa waan tokko ala yakka tokko hojjettetti waan tokko balleessitetti dubartiin suni mudhii gadi awwaalamti. Kana ni beektamiti akka shari'aa islaamaatiitti illee akkasi. Garuu mootuyyuu hin gafina. Ijoollee Yaman keessa jirtan billaa aleeku. Hin gafina. Sarahatan. Hin gafina. Dhiira biraa fidhina kalaas tokko kunuu isin ga'a. Jabeeffadhu ilmaan irraa argattee jirta ilmaan kee guddifadhu uf jijjiiri maatii kee jijjiiri. Mucaan sun maal jedhee dubbate akkam jedhee maatii keetti hime jechuutu keessa isaatti dhaga'ama. Akkam jedhee biyya bilbilee ilmaan isaatu gurguddachuu deemti. Yaaddu ati yoo isin taane karaa seeratiin teessise ati naan taane ani jireenya kiyya siin gargar ba'uu barbaada jechuun mirga keeti. Garuu nama biraa bira deemte nikaa isaa qabdee nama biraa bira deemte ani isa jaalladha ani isa akkas godha hin qaanoftu keetumaafu qaanii guddaadha. Obboleettii tiyya dogongortee jirta. Dogongora sana oduu abbaa manaa qabdu si jaalladha dhiira tokkoon dhiisiti. Jaalallee takka gaaf qabaatte dhiira tokkoon si jaalladha jechuun sabina guddaa. Jaalallee fi garuu dhiira gara abbaa manaa garaagarummaa qaba halaala kee waan ta'eef. Situmu sirraa argata. Si lolu sirraa argata.
sirraa fudhatu sirraa haqa sirraa qabu irraa fudhatu haqa irraa qabda watakka jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin walitti deebinuti nagaan turaa baay'isin jaaladha baay'isin gammacha viidiyoo keenya laayik godhaa sheer godhaa sabiskiraayib godhaa hama viidiyoo biraatiin walitti deebinuti.